kabajamtoota daawwattoota wiirtuu miidiyaa akkam jirtu nagaan keenya kabajaaf jaalala bakka isin jirtan maratti sinaa qaqqabu qophii keenya ammas barnoota kan torban kana yeroo keenya eegallee jirra guyyaa har'aa immoo gaaffiiwwan afoolaawwan Oromoo waqtii gannaa wajjin wal qabatan gaafachuudhaan namoota waliin turtii taasisna jechuudha haga xumura qophii keenyaatti nu waliin turtanii akka isin daawwattan kabajaan isin afeerra turtii keessan haga xumura qophii keenyaatti nu waliin taasifadha. Maqaa kee nutti himi walaa barru. Birhaan Ejjetaan jedhama. Maqaan koo Ejjetaa Baatuun jedhama. Ishi maqaan koo Guutaa Olaanaan jedhama. Ani Haannaa Marshaan jedhama. Maqaan koo Biraanuu Fiixeen jedhama. Ashtolasaa Nagaasaan jedhama. Tasfaayee Yaadatiin jedhama. Guddaa galatoomii afoolaa ganna kana wajjin wal qabatanii afoolaa Oromoo si gaafadha. Adoolessa kan sooressaa hagayya maal wayyaa maalirraan kaasanii jedhan hime. Adoolessa kan sooressaa hagayya maal wayyaa jechuun hiika isaati moo see sokoof torkoodha waansa. Hagayya kan sooressaa adoolessa kan hiyyeessaa jedhama. Adoolessa kan sooressaa. Okay. Hagayya maal wayyaa. Wanni kana. Hagayya maal wayyaa. Adoolessi amdee. Adoolessa hagayya. Marqaa faawayya. Maal jechuudhaaf akka ta'e naan galle garuu. Masi deebi'uure gaafficha. Adoolessa kan sooressaa hagayya maal wayyaa kan jedhuuf yaa hagayya hin beeku jechama kana hin beeku. Akkanatti fakkaatutti afoolarra fagaadhe jedheen ture garuu adoolessa kan sooressaa hagayya maal wayyaa jechuun adoolessa jechuun gannaadha yeroo amma keessa jirru kanaadha yeroo kana warri harka qalleeyyiin akka waa of harkaa fixaniititti adoole sooressi immoo waan sana qaba waan ta'eef kanaaf yeruchi yeroo isaati inni harka qalleessis gara sooressaa sanatti baqatee irraa oola akka waan jedhuuti akkanatti fakkaatutti jechuudha. Hagayya maal wayyaa jechuun kun immoo soorechichis xiqqoo harka qallachaa deemaa waan jedhuun wayii natti fakkaata kanaaf inni harka qalleessis soorechichatti deddeebi'ee waa irraa argachuu ooluu dhabuudha waan jedhu wayii natti fakkaata. Adoolessi kan sooressaa hagayya maal wayyaa. Okay. Akka yaada kiyyaatti antarii adoolessi keessa sooressi manatti galee jiraata mana keessa ciisaa qorraajjuu waliin argu sana natti fakkaata. Egaa erga ganna adoolessa keessa boqote immoo hagayya keessa immoo maala ta'u baay'ee ulfaata waanta ta'eef waan ta'e wayii natti fakkaata. Waaqni kan hin danda'u. Kana naa darbu. Kana jechuun yaa adoolessa kan sooressaa jechuun adoolessa keessa rakkinni jiraachuusaa ibsaa jechuudha kan waa hubadhutti. Adoolessi kun yeroo itti qabeenyi tokko mana keessaa dhumatu akka baadiyyaatitti garuu sooressi adoolessas ta'e maalis ta'e mana isaa keessa qabeenya akka jiru ni beekama kan jedhamu. Waan akkasitti nu badhaka ofii kootitti. Akkuma inni jedhe sirriidha. Adoolessi kan sooressaa yeroo jedhamu yeroo itti sooressi hiyyeessaa wajjin adda bahee beekamu akka naannoo baadiyyaatti yoo fudhan. Hagayya maal wayyaa yeroo jedhamu immoo xiqqoo hagayya irratti hin cimti. Maaliif sababni isaa amma yeroo kana keessatti midhaan bakkee ganaa kan dura ture immoo akka qaqallachuu ta'a. Kanaaf jecha yeroon kun hin cimti waan ta'eef adoolessoo kan sooressaati hagayya kana maal wayyaa kan jedhamu irraa wanta dhufedha natti fakkaata.
ganni kun nu ulfaata waan ta'eef kana wal qabatee waan akkas jechuu barbaadetti fakkaata. Adoolessi jechuun yaa'u ganni kun ulfaataa waan ta'eef ganna hundum yeroo namni walitti hin dhufne namni waliin gaafanne lagni waan guutuuf kana wal qabatee to'e waan ibsamu natti fakkaata akka aduu baasaa roobaa waraabessatu dhala kurupheetu dorroba. Aduu baasaa roobaa waraabessatu dhala kurupheetu dorroba. Maalirraan kaasanii jedha mee hiikaasaa maal ibsame? Aduu baasaa roobaa akkuma aadaatti aduun yoo baatu aduu keessaa roobni yeroo roobu waraabessi dhalee jedhama. Hin beekna. Kurupheetu dorroba. Kanaaf hiikuma isaanitti hin taamla. Rooba keessaa aduu baasaa roobaa waraabessatu dhala kurupheetu dorroba. Okay, waraabessi haala dhalu kurupheen immoo hin dorrobdi. Dhaluuf qophoofti jechuudha. Jechi waraabessa jedhuuf kuruphee garuu faallaa natti fakkaata. Adeemsa irratti yoo kurupheen imala ariifattuudha. Baay'ee fiigicha jaallatti. Waraabessi immoo akkasii sana miti. Xiqqoo jechichi wantichi faallaadha walirra. Haala waraabessi dhalu kurupheen immoo ni dorrobdi jechuudha. Naannoo keenyatti hin jedhama jechamichi garuu yeroo aduu baasaa roobu waraabessatu dhala kuruphee dorroba kan jedhu kana naaf haaradha garuu akkanatti fakkaatutti aduu baasaa roobaa waraabessatu dhala jechuun haala fakkaanne keessatti wanti taateen tokko ta'aa jira yookaan immoo waraabessichi waa dhalaa jira walitti waan hidhu wayiiti kurupheetu dorroba kan jedhu kun immoo isheenis itti dhiyaatte waan sun walitti dhiyaata waan jedhu ibsanatti fakkaata. Aduu baasaa roobaa. Aduu baasaa roobaa waraabessatu dhala kurupheetu dorroba. Hin beekan kana. Baay'ee ulfaata. Kanallee hin dandeenye waaqi. Kanallee hin dandeenye. Waaqi hin danda'u. Hin danda'u waaqi. Kana deebisuu hin danda'u. Aduu baasaa gaafa roobu yaa jechuma keessatti waraabessan dhalti jedhuun ka kuruphee kana bal'aasa hubannaa isaan qabu kuruphee silaas tokko malee dhaltu jedhoo gayaa hin beeku. Tarii aduu baasaa rooba waraabessa dhala kuruphee dorroba. Yeroo waraabessi kun yeroo baay'ee bishaan barbaaddi. Sababii kana irraan kan ka'anii yeroo kana wal keessa ta'u yaa'u gara laafina waraabessa kanaaf jedheeti bokkaan kun kan tiifu aduu keessa wanta jedhamu tarii akkas ta'uu danda'a. Kurupheen immoo yaa'u ho'a barbaaddi waan ta'eef isheenillee naannoo bosona caakaa keessa baqattee gara ho'aa waan barbaadduuf gara kana yeroo deemtu itti toluu isheeti. Kanaaf gam tokkoon waraabessi rooba waan barbaaduuf roobni itti dhufe gam biraan immoo kurupheen ho'a waan barbaaduuf ho'i kun itti ba'uurraan kan ka'e kanaan tilmaamanii akkas jedhanii laata kanan jedhu hin shakka. Hin beekne ganni kun yommuu seenu sanii kana jechuudha ganni kun ulfaataa waan ta'eef akkasitti waan ganni ulfaataa waan ta'eef kan ibsu natti fakkaata. Sanee faamilee gidduu yeroo dhiirritti wal diddu maalirraan kaasanii jedhan hiikaasaa? Sanee fi amlee gidduu yeroon isaa yeroo walanqisii wayiidha beektaa? Akkuma wantittu yeroo qotee bulaan illee gootaraa keessaa nyaati taphatu sanee irraa kaasee yeroon sun walanqisii jedhama. Kanaaf yeruma dhiirritti garaa walitti jabaatu natti fakkaata. Akkas jedheen hubadhaa ofii kiyya jechuudha. Sanee fi amlee gidduu yeroo dhiirri wal diddu
wal diddu. Sanii fi aalmee gidduu yeroo itti dhiirri wal diddu. Kana jechuun gidduu isaa sana yeroon bal'aa wayiin jiru yookiis immoo wanti rakkoo wayii garaagarummaan isaan gidduu jiru baay'ee bal'aa miti. Garuu waanuma xiqqoo irratti akka waa wal dhabu wayii yookaas wal loluu wayii mul'isa natti fakkaata. Mee yaalli hin arganne? Sanee fi aamlee gidduu yeroo dhiirri wal diddu jechuun yeroo sanatti achi gidduu amma sanee fi aamlee gidduu jiini biraan jirumi. Garuu immoo yeroo itti wal didanidha jechuusaa garaagarummaan hin jiru walitti dhiyaataa walitti taana garuu immoo wal dhabu akka jedhu wayii natti fakkaata akka kootitti. Akkana jechuun sanee fi aamleetti akkuma jalqaba kaasuu barbaadne yeroo rakkisaati. Jechamoota baadiyyaa tokko keessatti illee sanee fi aamlee gidduutti na qabatte cinqiitti kan jedhamu ni jira. Maaliif yeroon sun yeroo rakkisaati waan harkaa qaban dhume yerootti waan godhan dhabanii kan jedhudha. Kanaaf yeroon sun yeroo rakkisaa waan ta'eef nama baay'ee wal jaallatutu sababa rakkinaan wal dhaba akka kun egaa namoota oomisha qonnaatiin jiraatan keessatti yeroo har'aa kun inni kun dhugaa lafa qabataa jiraaf hin jiru isaa kan beeknu akkasitti nu wadha. Egaa nuyi afoola kana nama rakkisuullee danda'a. Sanii fi aamlee yeroo wal didduu yeroo jedhanii wal didduun tarii jechama ta'uu danda'a. As keessatti saniin yeroo itti dhuma waggaati waan taateef iyyuu aamleen kun immoo yeroo waggaan bara baajetaallee itti jalqabudha. Yeroo baay'ee nama rakkistu. Inni tokko dhumaadha inni tokko immoo jalqaba waan ta'eef wal faallaallee adeemti. Wal didduu jechoota lama faallaa gargar baasuuf galtee laata wanta jedhamudha. Akka tilmaama kiyyatti. Hin beeku na lakke. Qiccica roobaa jechuun maal jechuudha? Maaliif qiccica roobaa jedhame? Qiccica roobaa jechuun qiccica roobaa yeroon sun waqtii adoolessa keessa baay'ata natti fakkaate. Ganamaa kaasee guyyaa guutuu yeruma isaati eeyyamaa fi yeruma qiccicuutti qabudha jechuudha. Kanaaf yeroon sun qiccica roobaa jedhama jedheen beeka amana. Qiccicuma jechuu hiika samee natti himi. Qiccica jechuun yeroo ganna ta'ee yeroo ganamaa kaasee amma galgalaatti qiccicaa oolu jira. Qiccica jechuun tiifuu rooba cimaas miti. Rooba qiccica giddu magaalaa ta'ee guyyaa guutuu yeroo dheeraa itti fufa jechuudha. Yeroo roobaa suntu yeroo qiccicaa sun addaan hin citu. Sun qiccica roobaa jedhama yookaan tiifuu. Har'a qiccicaa oole immoo jedhama jedhee nama har'a qiccicaa oole namatti hin tolu jedha qilleensi isaa. Qilleensumti isaa namatti hin tolu manaa baay'ee nama hin godhu akka waanuma. Ho'aa kana nama qajeelchisa akkasii. Jechuun qiccicaa roobaa jechuun humnaan hin roobu yandoo miti hin caamu aduus miti yookaas immoo caames hin jiru dafees hin caamu bokkaan kun bokkaa xiqqaadha. Yeroo dheeraa kan walitti fufee tiifuu jedhama nu biratti yeroo dheeraa kan tiifu kan roobaa turu jechuudha humna guddaa hin qabu bokkaa akkasii jechuudha yeroo akkasii. Jechuun shiifuu jechuudha. Shiifuu isa inni walirraan kunne baay'ee yandoos miti baay'ee isa dhaamus miti ishee mannisuu ta'ee ittiin nama tortorsu sana jechaadha. Titiifuu jechuudha. Egaa loqonni kun iddoo irraa iddootti garaagarummaa ni qaba. Qiccica roobaa jechuun tiifuu yookaan immoo galma ga'iinsa roobaa ta'uu danda'a dheetii yaada. Qiccica roobaa jechuun qiccinyi jechama ta'uu danda'a. Amma maal sitti fakkaate qiccica jechuun bokkaa guddaa roobaa hin jiru. Qiccica akkumatti nama jiitaneessa hin beekta akkasi amma karaa biraa immoo qiccica roobaan abbaa ta'ee qiccica maqaa namaallee ta'uu danda'a. Maqaa nama?
Kanaafi jechi kun akkaataa galumsa isaa irratti hundaa'ee hiika inni laatu jechuudha hawaasa keessatti. Akka kanatti an fudhadha jechuudha. Walirra kutee waan hin dhaabneef roobichi warra kutee rooba guddaas miti rooba intini jedhu miti bakka walumatti aansitoo roobu kan immoo intini hin dhaabu akkas jedhu fakkaata. Tolee guddaa galatoomii. Maamiti. Tolee galatoomaa isinis. Eessi guddaa galatoomaa isinillee. Galatoomiyatis. Illee galatoomaa. Guddaa galatooma. Si galatoomaa fayyataa. Isinis galatoomaa. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya gaaffiiwwan namoota gaafachaa turre muraasa isaa keessaa deebisuuf ni yaala jechuudha. Gaaffiin keenya inni jalqabaa adoolessaa kan sooressaa hagayya maal wayyaa? Akkas jechuuni adoolessa keessaa waqtii roobaa sana keessaa sooressa bira oolu jechuudha. Sababni isaas raafuu fi roobaan midhaan biqilu soorachuudhaan isaan waliin turu jechuudha. Hagayya jechuun immoo waqtiitti waan hundumtuu mana keessaa dhumee gombisaan qullaattafu jechuudha. Sanarraan kaasuudhaanitu adoolessa kan sooressaa hagayya maal wayyaa kanaaf jedhame jechuudha. Gaaffiin keenya inni lammataan immoo aduu baasaa roobaa waraabessatu dhalaa kurupheetu dorroba. Hiikni isaa wal hormaataa waraabessaa fi kuruphee agarsiisa jechuudha. Yeroo itti bokkaan utuu walirraa hin citin roobu jechuudha. Gaaffiin keenya inni taan immoo saneef haamilee gidduu yeroo itti dhiirri wal diddu. Akkas jechuun yeroo itti waqtii sana keessaa yeroo itti harka duwwaa ta'an jechuudha. Yeroo itti homaa hin qabne jechuudha. Yeroo sana dargaggoonni wal arguu baqatu jechuudha. Kanarraan kaasaniitu akkas jedhanii jechuudha. Gaaffiin keenya inni dhumaa immoo qicica roobaa jechuun maal jechuudha? Qicica roobaa jechuun tiifa roobaatu qicica roobaa jedhama jechuudha. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya qophii keenya kan torban kana asuma irratti xumurraa qopheessuudhaan kan isin waliin ture ani Margee Tasfaa akkasumas ogeessaa kaameeraa keenya Tolesaa Bultii waliin ta'uudhaan isin faana turre torban qophii keenya ammas barnoota qindeeffannee aga deebinee wal arginutti torbanni kun torban nagaa torban gammachuu torban jaalalaa akka isiniif ta'uuna nagaan nuuf tura.